Ayaw, bakka jaartii san baga keessa baatanii fi jaartiin jabeeffannaa. Jaartiin tama nikaa tama mana jirtu malee ta fuula duraatiif duun hin taatu natti fakkaata. Suni ka faranji kan hiwa filmiin di keessa malee suni shari'aa keessa hin jirtu. Ayyee galatama. Eenyu kan dubbatiin carraan. Abu Yaaya. Maal jette? Namni osoo gandaaf qabsaa'u du'e jaannatan galu. Namni gandaaf qabsaa'u yoo du'eetiin jire jannatan galuu naan jedha. Shahiidni Ati siyaasa kan kee keessa oofatu jirta. Shahiidni warra kami? Laa jechuun uummanni kun waa fatabayyanu jettee bar. Fatabayyanu jette shari'a matee na jedhe. Shahiidni warra kami? Abiyyaaf du'e. Shahiida jechuun nabi rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatamanii turan isa kanarra. Nam tokko itti dhufee yaa nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam mee namni karaa rabbii keessa qabsaa'e eenyudha jedhanii gaafa dubbatan namni gosaaf qabsaa'e namni gandaaf qabsaa'eetiin du'eetiin jedhe jannata seenaa gaafa jaan nabi rabbii alayhi wassalaam الشهيد في سبيل الله من مات من قتل في سبيل الله من مات لعلاء كلمة الله عز وجل نما كلمة ربنا الفود له جتة دوئدا جدا تانو مقوفا نمني شهيدة جدا نمني جنة سينا جدا نمني كرا ربي ردوئ جدا سنين على تمو كبينيا كان كيوسي سامو دفنو في الرادة بسون شريان جالي سيسين جدو كايتي فالمدود غافا سن شهيدين جدا ما نمني سون كبينيا كان كي كروم فا كان كيتي سباكو جتة كاكاتو دامي تيا فكينيا فماتي بكبراتي يو كبينيا ساما جراتن أنا موكونو أمتا نساتي كانت أكنا جتة لباكاو سنتاني Qabeenya kan kee ka dhuunfaa kan kee namni sirraa saamu yoo dhufe ofirraa deebisu haadha manaa kan kee namni dafaru yoo dhufe ofirraa deebistee yoo ati duuteetiin jette karaa rabbii keessa subhaanahu wa ta'ala nama karaa rabbii keessa du'ee shahiideen jedhama. Saniin alatti ammoo namni gosaaf akkasumallee ammoo gandaaf wantoota akkanaatiif du'eetiif jedhe ka akkasiidhaa sun leessa shahiidan nama karaa rabbii keessatti subhaanahu wa ta'ala du'e osoo hin taane nama karaa jaahiliyyaa keessatti du'ee jedhama. Karaa jaahiliyyaa karaa islaamaa dhimi. Lubbuun namaadhaatuun tikfamtuudha islaamummaa keessatti karaa itti baatu qabdi. Lubbuun nama hundaadha tikfamtuudha hundetti. Laakiin ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala lubbuu isiin ajjeefamuu qabdu ta lubbuu namaa baafte gariidha malee waan gariidha malee ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala hayyame lubbuun namaadha waan itti taphatame. Lubbuun tanteetu waan itti taphattu miti jechuudha. Waliigalatti alaa kulli haaliin ijoollee keenya gandummaan waan akka malee fokkataadhaati. Fakkeenya tokko isin haa kaa'u. Nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hadiisa muslim keessa wati dubbatan namni gandummaadhaatii fi gosummaa sabummaa wamaama kanniin waan sira itti hirkatu kan olii gad oofu namni akkasidhaa sun kal jicillaan akka maalitii jedhan akka boombiin beeytanii miti isaa boombii duyda duuba isiitiini waan amma dhoqqee loon keessaa bahu san olii gad oofu. Duyda duuba isiitiin oofti bu'aa tokko malee ooftii jaaniitiin dubbatan. Wanni kun waan islaamummaa keessatti akka malee jibbamaadha. Nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam wanni lama namarratti wanni sun lama yoo namatti dhaabbatte kufriidha. Waan islaamummaa wal qabatu miti jedhan. Tokkoffaa gandaan nasabaan wal qooduu wal arrabsuu wantoonni akkanaa kunniin huma bihimaa kufruun jaan Nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namatti wanni kun yoo dhaabbatte yoo nama bira jiraatte kufriidha jedhan. Kufrii jechuun dalagaa warra kaafiraati malee dalagaa nama muslimaati miti. Namni muslimaadha inumaa islaamummaan gaafa dhufu rabbiin subhaanahu wa ta'ala furmaata waan kanaa godheetiin dhufe. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa Madiinaa seenaniitiin jedhan yaa jara keenya warri Oosiitiif Khazrajiidha wal lolaatiin turan. Warra Oosiitiif Khazrajii wal lolaa turan. Sababa Nabii Rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam jarri sun walitti araaraman. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessa dubbata. Osoo nuti illee haqiiqaa silaa qabachuudha islaamummaa kana jabeessinee qabanneetiin jenne silaa gandummaan addaan nun baaftu gosummaan addaan nun baaftu bifti addaan nun baastu laakiin nutuu islaamummaa gadhiisee karaa biraarra siiqu jira karaa biraarratti deemu jira kufrii wal dubbachiisu jira karaa irraa maqnee namni islaamummaa ajaja rabbiidhaa ajajamuu didee karaa Nabii Muhammad alayhi wasallam dhiiseetiin olii gad deemu jira. Rabbiin kennan waa tiksu kanuma asli sirratti deebise. Thank you so much. Ulfadha yaa'u. Bakka isin warra diin rabbii qabu kana beeku kana warra namni hundi hordofu kana isin dabalatee hangafoota keessan eda'aa keessanillee warra isin durallee warra isin xalee dabalatee gillee akkatti cadhiftanii ilaaltan kana rabbi irraa isin hin gaafattu guyyaa qiyaamaa. Wallahi irraa nu gaafata maaliin gaafanne qajeelchee gaafata. Sababni isaadha namni haka osoo rabbiin
subhaanahu wa ta'ala gaafuma waa barsiisa namaa kennu waa barumsa namaa kennu beekamtii namaa kennu nama afoo nama dhaabu nama waa araarsuu danda'u nama taasisu ana qofallee miti asliin illee akkasuma doktora asliin illee sanuma nama wama danda'een jechuudha hatta afaan namaa kennillee yoo jiraate osoo dandeettii qabani waan kana keessa callisuun gaariidha miti. In callifnelleedha dubbatuun barbaachisaadha dubbataa jirralleedha. Laakiin ammoo rakkoon jiru maalidha si fakkaate namoonni nuti itti dubbannu namoota waan kana dhaabbatanii miti. Yoo akka tasaa sagaleen kabira ga'u taate sagalee akka kan keetiitii fi ijoollee biraallee ijoollee amma miidiyaa irratti jiran kanaadha yoo taate malee sagaleen keenya ijoollee namoonni bira ga'u namootuma duraanuu waan kanaan hin dhaabbanneedha hedduun isaanii natti fakkaata. Alaa kulli haal shari'aa keessatti yaa jara keenya yaa jara keenya namni laa ilaaha illallahu jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala wata dubbatu innamal mu'minuuna ikhwa mu'mintoonni warra rabbitti amanan guutuu isaaniitu obboleewwanii jedha obbolummaa islaamummaati. Yoo jarri lamaan wallolan gareen lamaan wahiidhaa wallolaniitiin jedhaniyyuu takkaan isiidhaa yoo takkarratti daangaa dabarte faqaatilu allatii tabgii hattaa tafi'a ilaa amrillah gandummaan osoo hin taane gosummaan osoo hin taane maaliin osoo hin taane tadaangaa dabarte san lolaaniitii gara ajaja rabbiitti haga deebitu godhaa jedha. Amma nu biratti rakkoon jiru bakka kana rakkoon nu bira jirtu isa kanaadha. Osoo nuti hatta baalageen garanallee jira namni waa balleessu garana jira garasillee jira ganda kana osoo hin jenne namni warri walloo qabadhaa warri ebaluu qabadhaa osoo hin taane namni nu hundi keenya bakka warra biyyaan baadhaa jiru akka walii garaatitti ijoollee biyya garagaraadhaa jirtu tana akkuma jirutti irratti bobbaaneetiin yoo dhaabsisuu dandeenya dhaabsisuu yoo dhaabsisuu hin dandeenya ammoo furmaatatti barbaadu barbaachisa. Yaa jara keenya gara shari'aatiin yoo dubbadhu naan jettan shari'aan islaamaadhaa waan isin barsiiftu ni beektan. Gandummaan walqooduu dhiisaati islaamummaa keessatti maqaa rabbiin namaa moggaaseen fudhaaduun dhoowwamaadha. Maqama rabbiin ittiin moggaaseen fudhaaduun dhoowwamaadha. Takka isinitti haa himu waan tokko isinitti hima. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam gaafa lola Tabuuk deemanii namoonni wahiidhaan namni lamaadhaa osoma bishaan waraabbatu jiranii irratti wal dhaban. Kun ansaara kun muhaajira. Maqaan ansaara muhaajira jedhu kuni maqaa maaliitii maqaa rabbiin kenneef. Maqaa muhaajira jedhuu fi maqaa ansaara jedhu. Muhaajira jechuun warra karaa rabbii keessa godaanee ba'e. Ansaara jechuun ammoo warra nabii rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam tumsee Madiinatti nabii rabbii bira dhaabbate. Gaafa wallolaan jarri lachuuyyuu yaa lal ansaar yaa warra ansaara natti koottaa jedhe kun immoo yaa warra muhaajira natti koottaa gaafa jedhu nabiin rabbiidha alayhi wasallam dubbii tana ni dhagaan abi da'wa aljaahiliyyati wa ana bayna adhurikum osoo an jidduu keessan jiruyyuu yaamsa warra wallaalaadhaati wal yaamtanii jedha yaamsa gadi hafaa aadaa duubatti hafaa waan silaa hin fayyadne wal waamtanii jedha nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam. Eegasanii maal jedha da'uuhaa fa innahaa muntilaa dhiisaa isin waan kana dhiisaa isiin tun ajooftuudha jedha. Gaafa namni wal dhabe gosummaadhaan sanyiidhaan yookaan gandaan wal arrabsuuni aadaa jaahiliyyaati yaa jira kee aadaa warra wallaalaa warra daangaa rabbiidha cabse. Nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam bar sahaabaa akkam jaalatan Abu Dharr al-Ghifaari kan jedhamu guyyaa tokko aaree Bilaalii wajji wallolee jennaan Bilaaliin maal jedhe arrabse yamna sawdaa jedhe yaa ilma haadha gurraatti waan biraati miti haati isaa gurraatti manugaa. يا هاتي بلال رضي الله تعالى عنه قراتي لكن إني ومجروهم يا إلما هذا قراتي جدي مال بربادي هذا ساتين إسعيب سو بربادي نبي ربي عليه الصلاة والسلام دكيتين همتي بلال قاف نبي ربي عليه الصلاة والسلام وان كان دقهنا أبو ذر يامني إنك يا أبا ذر رجال يا أبا ذر رجال أبو ذر كان جدا مكون بكر داسي شني سنما إسلام ما كبتي جال نما ورا إسلام ما درو كبتي الرأي نما كون نبي إساتي به غفار الرابه لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام من الرأي نبي ذر يامني إنك امرؤ فيك جاهلية أتي نمتجا ولا لم تسكيس جروجنا أركنا ون تبچو جروي سكنا غندم ما أول قودوني وانتو تغرغراتي والقودوني والله نمني أكاسيتي كراكنا كيستي دوئي نمني كراكنا كيستي ودبت إنما خسارة يا جركي خسارة قدو نبي ربي عليه الصلاة والسلام نمني alaabaan beekamne jalatti duulee loleetiin ajjeefameetiin jedhe takka ammoo gandummaadhaaf takka gosummaadhaaf jecha ka kalimaan laa ilaaha illallah keessa hin jirre kanaaf jecha du'eetiin jedhe maata miitatan jaahiliyya
إني سني دعاء ورّا ولا لا أدعي جل نبي ربي عليه الصلاة والسلام دعاء عوامة جتّو دعاء ورّا أمانتين كم نيدا ورّا كسيدا دعاء إسلام ما تيمي تيجان نتابع كذا وني سيدا